Abbaa mucayyoo kanarratti maaliin argisiisanii Itoophiyaa keessatti namoonni hedduu biyyoota alaatii yeroo gallu akka nama maraatitti akka nu yaadan. Maaliif akkas jettee yoo jettanii guyyaa kaleessaa gaa intarvii sa'aatii lamaa godhanii jiru. Intarvii sa'aatii lamaa godhanii jiru abbaa fi obboleettiin ishee jechuudha. Ishee wajjin egereenyaa miidiyaa irratti intarvii sa'aatii lamaa kennanii jiru. Galtanii warri ilaaluu barbaadan galaatii ilaalaa intarvicha. Gin intarviin sun yogguu ilaaltanii baay'ee isin aarsa jechuudha. Ani guutuusaa ilaaluus hin dandeenye madaas ilaaluufis fedha hin qabu jechuudha. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa warroonni biyya ambaatii galanii jee abbaan yeroo makaasu namni kun waggaa 8 biyya ambaa taa'ee miti guyyaa 8 biyya ambaa buleeyyuu maraatee deebi'a. Kanaaf tsabala gali jennaan tsabala hin galu naan jettee tokko lammata immoo naan ajajamtu sadaffaan immoo hin dhugdii sigaaraa tuuxxii shiishaa tuuxxii hoteela keessaa bakka waan hin taane dalagdee jiraatti. Waan hin taane sana dalagdee akka isheen jiraachistu kan godhe eenyu? Hoteela keessa ishee yeroo ammaa kanatti egaa Itoophiyaa galtee waggaa torba kana guutuu mucaa ishee guddifachuuf of jiraachisuuf waan hojii jedhamee hojjechuu dandeessi. I don't know ani ishee irratti murteessuu hin danda'u. Akka abbaatti garuu akka abbaatti wanna kanaa isheen akka nama biratti jibbamtu, isheen akka nama biratti fudhatama hin qabne akkaataa kana deemuun keessanii baay'ee ulfaata jechuudha. Okay? Baay'ee ulfaata. Maaliif ilmoo keessanii mucaa hangafaati. Mucaan kun balleessuu dandeessi. I don't know. Iddoo amma dhugaan jirullee ammaatti namni baruu hin dandeenye. Yeroo duraa isheerra gorree hundi keenyu iyyaa turre, sagalee ta'aa turre, dubbachaa turre. Amma immoo yeroo isin gadi baatanii lakkii ani abbaa manaallee qopheessee hin eegne. Ishumatu achi taa'ee ganna keessa guyyichi ganna keessa xirrii keessa ganna jedhanii ganna bokkaan akka malee roobaa aduun hin jiru. Naa daggastan malee jettee sargii ishee irratti 80,000 bahee jee jaarsi. 80,000 baate gizee diggisii daggasaa itti 50,000 ergite itti aaneetu immoo wacii yeroo assaabamu 80,000 bahee jedhame. Sargiuma ishee irratti jechuudha. Kan ajajame kan ajajatte ufuma isheeti. Kan abbaan manaa filatte ufuma isheeti. Kan bichaan hin beeku bakka jaarsi kan jedhu ani harka keessaa hin qabudha. Ammallee manni kifiliin tokko jira galtee ittaa jiraattu. Garuu si baaseen keessa galee jiraadhaan hin hojjetu. Wayii anatu du'a wayii isheetu du'a jee jaarsi qaba. Miidiyaa irratti bahee dubbate. Sa'aatii lamaaf wayiidha intarviin isaanii jechuudha. Ijoolleen galtanii ilaaluu barbaadan galaa ilaalaa. Gin bakka namni Itoophiyaa keessaa ijoollee biyyoota Arabaa dalaganii fi intinaan inni qabu sammuu isaa keessatti yaadne inni qabu uni akka maraannee gallu sammuun keenya akka sirrii hin taane waa tokko yaaduu akka hin dandeenye bicha akkaataa nigiggirri isaaniitti akka kana yaadu isaan jechuudha. Shamarran jedha biyya alaa ejjettee lukti ishee waggaa 8 miti guyyaa 8 bulte tsabala ishee barbaachisa. Sammuun isaanii darbee dhufa. Isheen achitti sammuun ishee darbee dhufee asitti waan ani jedhuun hin dhageessu, waan ani akkas godhuun hin jettu, tole hin jettu, waan hin nyaa'eeyyuu hin qabu jedhe egaa jaarsi. Jaarsi akkas jedhe. Intala quxisuu fidatee dhufe akkas jedhe. Hin dhugdii, hin qaamtii, hoteela bultii, maal jettii bakka wanna hin taane. Maaliif kan gaafatama waa'ee lafaa, waa'ee maallaqaati. Isaan garuu waa'ee masheerraa haasa'u. Isheen akkas gootii, isheen achiin baatii, isheen asiin galtii. Amma garatti deemaa jiru yuuna wallaale dhugaa rabbi eenyummaatu eenyuun akka amannu tokkoffaa. Lammaffaa immoo garumatti deemnu yuuna wallaale. Ani yeroo ammaa kana gara kam deemaa jirra? Akkamitti namni wal kabajuu wadhabee? Ilmoon akkamitti abbaa hin kabaju? Akkasumas immoo guddaan xiqqaa akkamitti hin kabaju? Obboleettiin akka ishee godhu miidiyaa irratti. Bakka dubbiin afaanii nama absiiste. Anama dubbataa jetti bakka. Jaarsa afaan qabadhu jetti dhugaa rabbi. Quxisuu isheeti baay'isuu. Isheenis biyya Arabaa dalagdee galteetti. Inna abbaa koo maqaa balleessuuf jecha malee kootu bakka qabeenyuma kooyyuu siin kenna. Ani qabeenyuma ijoolleen biyya Arabaa dalagdee argattu kana wallaalee eessa jira mee na agarsiisa. Ijoolleen biyya Arabaa dalagnu kuni anuma bichaatu akkasumatti hafaa jira moo dhuguma qabeenya horachaa jirra joo. Kootu ani qabeenya koo fudhadhu. Mucaan kun qabeenya waggaa 11 dhabdee amma indaganaa obboleettiin maal jettii Yesuus Kiristoos quxisuu isheeti ani. Kootu abbaa koo baastee gadi darbachuuf yaadini kootu ani qabeenya sii kenna. Qabeenya yoo barbaadde kootu qabeenya sii kenna. Malee akkas jettee maqaa abbaa koof maqaa beeksisa koon balleessin jette.
ilaala gisee biyya alaa jirtanii gisee maallaqa qabdanii gisee kabaja qabdanii biyyuma alaa gisee jirtanii isin kabaja qabdan maaliif yoo jettanii maallaqa ergitu waan rakkatan irratti bira geessu silkii yoo jedhan silkiitti bittu uffata yoo jedhan uffatatti bittu caammaa yoo jedhan caammaatti bittu gaafa garuu galtanii of harkaatti yooma tokko dhabdanii akka kanatti isinitti tacamaallaqu jechuudha. Gabreelii akka kanatti isinitti tacamaallaqu akka isheen itti dubbattu obboleettiin Gabreelii akka isheen itti dubbattu. እና ነያዴ በቃ አሁን ቦሩማ ኬኛፉ ነያዴ ኡጋረቢ ቦሩማ ኬኛፉ ነያዴ በቃ ነምኒ ብያ አረባ ገሌ ኡፌ ዴቢኤ ገሌ መራቱ መጀደማ ሰሙ ደርብ ጀደማ isheen achitti sigaaraa fi ashiisha xuuxaa maallaqanatti ergite isa deebistee na gaafatti jee jaarsi achitti isheen hojiin ishee maallaqa shiishaa xuuxuudha hoteela keessa dalaguudha achittu jedhe innaa akkas dalagdee natti ergiteetu deebistee immoo na gaafatti. Akkas ila qullaa buustee haa fiddu. Maraattee illee haa fiddu. Lukaan illee gad dhaabbattee haa fiddu. Mataan illee gad dhaabbattee haa fiddu. Maallaqni ishee maallaqa isheeti. Waan hojjennetti rabbi nu haa gaafatu. Shamarran biyya alaa maraattii waaqayyoo jee hin oolu. Yoo achii waaqayyo isinii qabee jechuudha. Shamarran biyya alaatti galtee hundumtuu hin maraatti jechuu miti. Isaan maallaqa keenya yoo nyaatan, yoo dafqa keenya nyaatan, yoo kan irratti kufnu dhabne, yoo kaleessa kan kaanne sana kan dhabne, yoo namni waadaa keenya nyaate sammuu miti waan hundi keenya gadhiisuu danda'a. Maaliif nama kaa'unis namarraatii uumamne biyya alaa jechuun maal jechuudha yaani. Biyyuma akkuma Itoophiyaatti kosamsam Itoophiyaa nafsi ishee aynatuma tokko wanni adda ta'e hin jiru. Yaani logaa afaan keenyatu adda ta'e nyaata keenyatu xinnoo adda ta'e malee biyyi biyyuma. Itoophiyaa keessatti illee kan maraatu jira biyya alaallee dhufee kan maraatu jira. Kan guyyaan achii qabe inuma maraata. Garuu sababa maaf ta'a biyya alaa sababa maaf ta'aadha. Bakka ijoolleen biyya alaatii galtuun maraatti achittuu ashiisha xuuxaa turte achittuu maal gochaa turte birrii akkata kanaan ergaa turte maa nyaatan ree. Egaa ashiisha xuuxaa egaa qaama ishee gurguraa birriitti ergaa turte egaa beekanii maa nyaatanii dafqa ishee. Qaama kon gurguree rabbitti naa gaafatu. Ashiishaan xuuxee rabbi naa gaafatu. Ashiisha yoo xuuxte somba isheef afaan isheef ukkuba. Qaama ishee hootee immoo rabbitu itti gaafata. Maali yeroo beetesabni jechuun yaani beetesaba jechuun rabbi gaditti beetesabatu jira baay'isuu. Garuu immoo hamma kana ati maallaqa kana akkoo akkas taatee fiddee. Maa qullaa buuseen fideen ani finnaan maa qullaa buuseen fideen. Maa maraa'een fideen maa iyyeen fideen. Maaltu isaan galche? እንዴ በቃ ኢንተርቪው ሰነ ኢላሉ ግማሽ ገኤ በቃ ናአሬ ወንኢሴ በቃ ጀቹማ ነሚች አፋን ሳራ ዱበቱ ጀቹዳ ነመ ጉዳን ነን ከበጃ ግን ነምኒ ከበጃ ሚዲያ ረተ ፋብሲሱሞ ገዴደ ጀቹዳ ኢኒ ኢሼ ጥቄሱ ገዲ ባኒ ለመታአኒ ኦቦ አባ ፊ ኢልሞን ወልመሪአተኒ ኢሼ በቃ አከ ነምኒ ኢሼቲ ገረገሉፍ akka namni isheetti garagalee ishee jibbuu fi bakka isheen hoteelatu dalagdu caatiitu qaamtu amantaan qabutu jettu akkamitti gadi baatee abbaa ishee kasasti jee akka namni isheetti duuluuf. Garuu waaqayyo hanuma facaastan isin hammachiisa. Dhugaa rabbii namni dafqa namaa nyaatan hin ooltanii hin bultanii waaqayyo numa isin kaffalchiisa jechuudha. Dafqi mucaa kanaa immoo maraatteellee hafiddu hojjetteellee hafiddu qaama ishee gurgurteellee hafiddu maallaqni maallaquma isheeti. Dafquma isheeti. Itti dafqanii fidu waan hundi lafa dhufu hin jiru. Dhaqaamallee gurgurtee yoo fidde mucaan kun itti dafqitee fiddee. Mana madaamillee yoo hojjette dafqitee fiddee. Alarra yoo hojjette dafqitee fiddee. Kan balleessaa isheetti cubbuu isheetti waaqayyo ishee haa gaafatu. Sabala galuu diddee. Ani waan hin jedhu na agahuu diddee. Kanaaf waan inni jedhu agahuu diddeef mana kifilii tokko bichaan itti kennaa yoo barbaadde oftee haa teessu. Gaafa inni du'e immoo obboloota ishee wajjin haadhumaatti. Kana achitti waa ishee jiraata waa ana jiraata egaa jaarsi. Egaa kana jireenya Itoophiyaa keessa amma kana kan argaa jirrus kana kan dhagaa jirrus kana jaallatanillee jibbitanillee yeroo ammaa kana wanni deemaa jiru kana waaqayyo sinaa eegu. Bakka akkuma maraatutti ilaalamnaan jedhe bakka ani yogguu jaarsi irra deddeebi'ee kana dubbatu እንኳን jedhe bakka irra deddeebi'ee nama waggaa 8 biyya alaa taa'e miti namni guyyaa 8 biyya alaa taa'eyyuu sammuun hiikkatee deebi'a. Kanaaf tsabala galii jennaan didde. Quxusuun ishee biyya alaa waggaa meeqa hojjettee dhuftee deemee tsabala galii jennaan luka ishee duwwaa deemtee tsabala galtee nissaa galte. Isheen kun hin didde.
gadiddeef maallaqni ishee nyaatamuudha. Yani ko jaarsa kanatu argee achumatti interview ani godhee jiraadhe. Gabreeli ishi nissaa galuu diddee okay. Kiristinaa hin barbaadu jette okay. Shishaa dhugdii okay. Caatii qaamtii okay. Maallaqni ishee nyaatamuu qabaadha. Ituu gaazexeessicha ta'e kana gaafadhaan. Ejisheen shishaa dhugduuf okay. Ejisheen caatii qaamtuuf. Ejisheen hoteela dalagduuf. Jireenya ishee bushuuf jettee tunne hoteela dalagdu. Jireenya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana namni ilmoo wajjin nama hin qaxaru. Ilmoo qabdi. Ilmoo ishee wajjin nama ishee qaxaru yoo amnaan gaa hoteela mastangidoo galuu dandeessi. Nyaata dalaguutiin galuu dandeessi. I don't know waan isheetiin galtee hojjechaa jirtu hoteela keessa jechuudha. Hin beeku. Gin waan hin beekne bukeessuu hin danda'u. Garuu kan isiniin jechuu danda'u namni Itoophiyaa keessa shamarran biyya alaa geessee dhuftee kalaas kun hiikkateera jedhanii yaadu. Rabbumti sinaa eegu, rabbumti nu haa eegu. Yeroo ammaa kana namni amanamus hin jiru jedhee yaada akka kootti bichaa ani hin beeku. Dhugaa baay'ee ijoolleen hedduu waa'ee mucayyoo kanaa kan itti keessi isaanii hin aariin, keessi isaanii hin gubatiin, keessi isaanii hin gaafatiin hin jiru. Garuu immoo humni isaa kana ta'utti baay'een gadda. Ani abbaan ishee bahee ilmoo koo sitti baddalee jira maallaqa kee ergitee jirta. Garuu kana kanaan itti maallaqa ati ergite irratti illee dabalee akkas godheen jira. Kanaaf obboloota kee wajjin tasmaama'iitii haala kanaatiin jiraadhu. Jedha jennaan shishaa xuuxxi. Araqee uddi. Xajjii uddi. Yesus Kiristoos. Injirru bakka hawgaa injirru dhugaa rabbi gaafa hin qabne eenyumtu garagalee isin ilaalu. Eenyumtu jechuudha eenyumtu. Bicha waaqayyo isin haa eegu guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Mana koo subscribe gochuun dagatinaa like share godhaa koomentii kaa'aa yaada keessan ibsaa nagaan naa oolaa.